Tole ishiitti murtanii. Baay'ee malee. Gabriel dursu barbaadde. Murtanii amma sordoftoota koo isaan akka kan hubatan qofaaf sirraa dhalatu qulqulluudha hin jedhu. Kan sirraa dhalatu qulqulluudha hin jedhu. Kan sirraa dhalatu qulqulluudha hin jedhu. Dhaqi dubbisime. Yeroo koodha kaafilis na dhaggeeffadhu. Dubbadhu fit. Ani sammaarraa sin dabarsu. Isammaarraa sin dabarsu ati dubbadhu fit. Obboloota koo ila ammas wanti hubattan keessatti Iyyasuus Kiristoos akka quraanatti kabaja qaba. Hin tumamnes, hin saqqalamnes, nuuf jecha du'ees waaqa jennee itti sagannu alhamdulillah. Akkuma Maatiyus boqonnaa 15:24 irratti ani kanan ergamee bani Israa'el qofaafidha. Akka hoolota warra bada warroota Israa'el qofaafidha akka dubbate warroota Israa'eliitiif karaadha isaaniif ergame. Akka kan keenyatti eeyyen. Nabiyootonni hundiyyuu qulqulluudha akka kan keenyatti. Miti nabiyootota miti yookaan Iyyasuus Kiristoos akka wangeelaatti qulqulluu miti. Akka qulqulluun taanes ragaa faana dhaabbadhe sirriittan dubbadhaa jechuudha. Maal jedhanii salaamin ishee almaxxaamu seefin hojii maxxaafti jedha. Ani nageenya fideen dhufne albeen fidee dhufee intala amaatii wajjin walitti naquu irsaafniitii walitti naquuf fidee dhufee jedha. Akkasumas du'alleen bakka kaanitti ajjeesinaadhee bakka kaanitti dammootiin namarratti du'a murteesse isiniif gadeera miti. Iyyasuus Kiristoos qulqulluu miti. Namni mukarratti fannifame hundisaayyuu abaarramaadha. Iyyasuusis mukarratti fannifame abaarramaadha jechuudha. Akka wangeelatti kun akka kan keenyatti alhamdulillah ergama kennuuf kabaja guddaa qabna. Itti fufaa waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu fide ragaa. Qo'ime. Badaadha. Yoo siriisa Waaqayyoo arrabsite Kiristoosin arrabsite bira hin dabartu. Sin qaba. Eessaa akkas jedha. Seefii anatu fidee dhufe inni jedhu maal jechuudhaan deemtaa qaba hiikaa qaba. Akka argite irra keessan feekin jechi nama ajjeesaa. Ati du'aa harta dhugaa gogorraa maarta. Jechi nama ajjeesaa hiikaan immoo nama fayyisa jedha wangeelli. Kan dubbadhe ragaa sin kenna. Anis ragaa san sitti maara. Atis ragaa kanatti himtaa. Achi booddee hiikaa isaa sitti hima. Akka argite ni hiiktu. Hiika ofii ni hiiktu kakao wangeela kana dubbista. Dhaggeeffatu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Maatii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Warra sirra jirtan. Lammaffaa Qorontos ergaa qulqullicha Phaawulos gara saba Qorontos si'a lammaffaa erge. Boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti jechi nama ajjeesa. Hiikkaan isaa fi hafuurri nama fayyisa jedha. Hiikkaan barbaachisaadha. Hafuuraan hiikuun immoo murteessaadha. Jechati irra keessa fiidee dubbattu kana akka inni si ajjeesu sitti himaa? Kottu. Eessaa akkeedha? Maal jechuu barbaadeeti? Dhaqaa Maatiyus boqonnaa 10:34 naa dubbisame. Akka tokko bakka kudha siinii kennee nan ba'ama jechuudha waa'ee Yesuus Kiristoos akka jedhamu. Baatu sin gadhiisnu abbaa margiteetti isa xanxaaxaatee deemtu miti. Boqonnaa 10. Dhaqaa dubbisa. Maal kunoo sitti maan jiraam? 10. 34. Dhaggeeffadhu gaa. Hin daganne moo waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu ragaasa. Kana dubbisetti deebina. Maal hin dagadha? Siin si dhiisuun hin jiru. Nima barreessisna. Dhaggeeffadhu. Ijoolleetti sagantaa miti dhugaa machiisitti dubbadha. Maatiyus Wangeel ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 አይደል ያልሽው? 34 ነው። 10:34 እሺ። በምድር ላይ ሰላምን ላመጣ የመጣው ይምሰላችሁ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት አልመጣውም። ወንድ ልጅን ከአባቱ ሴት ልጅን ከእናቷ ምራትን ከአማቷ ልለይ መጥቻለሁ። ለሰውም ጠላቶቹ ቤተሰቦቹ ይሆኑበታል። ኢላ ዴቢሳ ገጀላት ካይር ለኮስ ሶዶሚጃት ለሰውም ጠላቶቹ ማን ነው? ቤተሰቦቹ ይሆኑበታል። ከኔ ይልቅ አባቱንና እናቱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም። ለምን? አንድምታ ቀበካ አቋም ቆሮንቶስ ረቲ ሰበ ቆሮንቶስ ለመፋሰዲ ጃሰዲ ሰጠቆድበቴ ሂካ ቀበ ረከሰ ፊደናን ሂንዱ ተዋንቴ ሙከት ድርሚቴ ቦለሪ ናጋ ፊደን ዱፍኔ ፊዴ ዱፌ ፈዱጋ እንጦሙረ ከኔ ይልቅም ጀቸ ሸራ ከሰ ተቆ ዱባን ፊጉም አንድምታ ቀባ አውዴ ቀባ ዮም ዋይ ከናም በረነት ነው ቴስ በረከስ ሲበርሲስ ከኔም ይልቅ ወንድ ልጁንና ሴት ልጁን የሚወድ
ለኔ ሊሆን አይገባም። መስቀሉንም ተሸክሞ እኔን በኋላዬ የማይከተለኝ ለኔ ሊሆን አይገባም። ነፍሱን የሚያገኛት ያጠፋታል ማልጀቹዳ ነፍሱን ስለኔ የሚያጠፋ ያገኛታል ማልጀቹዳ ittifufaga anga sitti dhala audinsa soddomii afurii kaasee hanga 39 irra keessa tokko duwwaan dubbistu amma sitti naa eegi gaam miskiina suma jedhesh sinifane naa eegi gaam amma sitti ish maalan godha sila maali gaafitteen itti rukutamte sila dogoggorte ilaallattee deemtu wangeela guutuu dubbisa har'a rakkoon qabu sinin eega bakka kana bichaa miti bakka baay'ee isinii fidattuun fifa naan eegtuu amma sammaa naan eegtuu maafi iddoo biraan dhatte ani si bira dabarsaan jiru Oromoo hiika biraan qabu Yesuus immoo biyya lafaarratti nagaa fiduudhaaf wannaan dhufe isinittiin fakkaatinaadha ani beella fiduuf malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne ani nama tokko abbaa isaa wajjiniin intala haadha ishee wajjiniin haadha manaa ilmaanatti ishee wajjiniin walitti naquudhaafan dhufee jedheera kana amma nagaa anatu sii amma hinaa hiikuu dadhabde waan ta'eef irra keessa fiiddee mukatti dirmitetta ani mosin hiika tokko amaariffatti hiitamu oromiffaan maal kana rakkina qabu waan afaan oromoon afaan hiikadde amaariffas na danda'a galata waaqayyoo si hiikee ani nagaa fideen dhufne akka barbaade karamitti hiikareeshiin oromoodha jecha oromoo biraatti tura moo oromoo harargee oromoo arsiitti hiikuu barbaaddannaaf hin galle aggeeffadhu afaan amaariffaa oromiffatti si hiikeen maal jechuu akka barbaade immoo tokkos jedhee si hiika walii gallama waliin galu kinoon hiikee fi rabar ustaaz barsiisa ustaaza miti barsiisaa fi dandaaqoonidha barsiisaa waaqa tokkicha duwwaa isatu na dhiyeessaa dubbata barsiisaa waaqa tokkicha በምድር ላይ ሰላምና ለማምጣት አልመጣም ማል ጀቹudha namni tokko haadhasaa abbaasaa kiristoosiin barbaacha dhiise yoo ka'e haatisaaf abbaansaa nagaa jirta hiikaas siikaan jira barama ko maaliif nama dhaggeeffattuti maal kun immarra kee kun ikkoo xiree isaa taaram hiikaa qaba macaafni hiikaa qabu jechuudha silaati kun dheedhii xireedha jettanii hiika isaa ichaa fiddeetti hiiktame tokko hiikaa qaba hafuura qulqulluu amma sitti meera macaafni ati hafuura qulqulluu hiikaa jirtaare barsiisam lammaffaa Qorontos 3:6 maal jedhe jechi nama ajjeesa hiikkaan isaaf hafuurri immoo nama fayyisadha ati ikkoo xiree isaa dubbisaa jirta waa jirtaa hiikkaa barbaada kunoo kanaafu hiikkaa kana amma isin hafuura qulqulluudhaan hiikaa jirtanii barsiisa akkas taanaan hafuura qulqulluun barbaada obboleettii kana dubbachaa jira miti waa'ee sagalee waaqayyoo namni ofii isaatiin dubbatu hafuura qulqulluutu keessa bulee waa'ee isaa dhugaa ba'a an akkasitti nama akkasitti nabdadha ati immoo akka liboolladitti akka afoosamatti dubbista taanaan jirtanii jechuudha afaan oromootti maal jettu hafuura qulqulluuti isinirra bulee afaan oromootti na hiikaa jirtanii jechuudha ati bakka yaadi wangeelaa waliigalaa hin jirru baddeettati akkamitti afaan qulqulluu qabda miti hafuura qulqulluun kun afaan oromootti erga hiike ta'e rakkoo hin qabu garuu akkamitti hafuurri qulqulluun kun isinirra bulamee erga hiike አይደለም አቦ መምህር erga hiike አይደለም አንድምታ አለው አንድምታን ሱን ሞ hiikama hiikame taa'adha fakkeenyaaf iddoon akkamitti hiikama jettee ilaaltu wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 36 dhaqi hiikni akkamitti akka taa'u sitti himu yaabi afaan oromoo waan barreeffame የእግዚአብሔር ቃል አይጨመርም አይቀነስም ልጅ ረቢ አይቀነስም እስወታ ከሲቴችሰ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲኬ እነማ ስትዱበት ፈከኘን ዱበቴ ኪኖቲ በርላል jechuudha buleessa ani kanuma jechuudha giizirraa isaa ta'u maalirraa isaa ta'u afaan oromootti hiikamee jedhisa wangeelar isuman fide sii godhe ati wangeela kam qabatteerta ati wangeelli qabattee jirtu sijjammar ati ajenda wannoo tiksi atareera baasanii sii kennanii wangeelan qabdu farka wangeela si dubbifamu immoo tolee jedhi fudhadhu tolee fudhadhu kinoo akka dubbisi akkatti hiikamu yaanda basi akkasitti himu dabarfadhaa beekaniif
Sumayyaa ajandaa kana bulfadhaaf yookaan danda'ama? Sifo. Boru qaxaruu nu qabi barsiisaa faana. Sifo. Yookaan yaadee faana. Barsiisaatillee isin dadhabdanii jirtu waan ta'eef qaxaruu kana dabarsaa. Ilaali. Ati sila rafi jennaan na didde. Dhugaa kadeen Rabbi gaddaa'amu. waaqa Waa tokkicha kira bukkeen Yesuus oolu. Kiristoos jilbiiffatee sagadu sadiitti Ela- siraa qajeelcha. dhaggeeffadhu. Mee sa'aatii qabanna. Namoota dhibbaaf Nama dhibbaaf torbaatamii san kabaja. Nama dhibbaaf torbaatamii torba kabaja isaaniini. Ilaa safuu qabaadhu safuu Oromoon safuu qaba. Yooma wangeelaa safuu dhabde. Dhaggeeffadhu. Nama dhibbaa fi torbaatamii sadiitu jira sirra. Na dhaga'i. Maalan sitti maa? Ati irra keessa fiidde isa sitti tolu duwwaa dubbista. Wangeeladhaa lammaffaa Qorontos lammaffaa 3:6 kan jiru. Jechi nama ajjeesaa hiikkaan isaa fi hafuurri immoo nama fayyisaa jedha. Ati duumoo fayyuu barbaadde natti himi. Kan itti irra fiiddu. Hiikaa eessaanaa fiddu hiikkaasaa kan itti. Wanna kana dabarfadhaa barsiisa borutti Sumayya walitti bu'ina dhiifama. Sumayya maaliif wal hiikkaan maaliif barbaachisa? Wangeelli maaliif? Quraana keessanis ta'ee tafsiira maaliif barbaachise? Siifanni gidduutti na godhatanii tafsirii na nyaatte. Akkasumatti wangeela keessaas hiikkaa barbaada. Keessa dhaabbilee siifanni. Dhiifama boru. Kiristoosintu mataa waaqayyo maal jedha beektaa afaan koo fakkeenyaan inni kadhaa afaan isaa gaafa jalqabu fakkeenyaan dubbata waaqayyo fakkeenyi immoo hiikkaa qaba. Mucaanii ganaa dhiifama wal kabajaa deemna ani nama tokko duwwaa ilaalaan jiru as keessaa nama baay'eetas jaleera. Ilaa filaamiin immoo dubbachaa jira. Warri kaan fayyuu barbaadu. Nama beekaa ciise akkamidha dubbiin. Itoo wal kabajne gaariidha maatii waaqayyo. Sumayya qalbisiifa kennu. Barsiisa akkoo hanga isin arrabaan dhufteen irraa kaasta Sumayyaa nama dubbatne. Yeroo darbis ammas yaada qaxaroo na finaa ta'u miliqina ta'u saa meeqatti sitti tola. Barsiisa amma dhiisaa jira sa'aatiin deeme tokkoffaa barsiisanis barumsarra ooltanii akkasumas wal jira lolee waan. Sumayya yeroo tokko sheerii sii godhanii mana koo dhuftee turte miti Sumayya. Dhuftee turtee mana koo. Yeroo tokko mana koo dhufteen turreeti. Ammas yaadadhe bari amma sheekii asirra keessee na shawwaddee turte malee maqaa kee asirra si yaadadhe dhuftee turte gaaffii na gaafattee deebisuuf jennaan si duukaa nama kuma meeqatu yaa'ee dhufe baatee mul'ii metteenaan si duukaa yaa'anii sokkan. Kanaaf ati tuboozoo akka qabdu si bareera. Kanaaf tuboozoo kee wajjin dhufta bor meeqatti ol beellamu. Barsiisa rakkoon qabu sa'aatiin booda natti tola Sumayyaa sa'aatii 6 kaasee hanga sa'aatii 10 yookaan 9 natti tola. Qoy amma Sumayyaadha kan rakkoon sa'aatii 5 mijataan yoomiyyuu oppiniidha sa'aatiin koo.